Viidiyoon anarra qabadhee dhufee rifeensa kan keenya kan qarqarisaa caccabu akkasuma immoo rifeensa qarqarisaa lama ta'e jechuudha yookiin immoo lakkuu kan ta'edha jechuudha. Hedduun kan keessaa rifeensa keenya yoo murreellee qarqarisaa deebi'eetuma lama ta'e margaa warroota jettaniidhaaf jechuudha. Egaatii akkasuma rifeensi keenya saffisaan akka daddafee dheeratuuf kan nu gargaaru yeroo tokko osoo hin taane irra deddeebina yoo fayyadamne akka hambisuu danda'udha jechuudha. Egaatii hanga xumura viidiyoo kiyyaatti kan hojjentu abdiin isinirraa qaba. Hundumti keessaniyyuu hanga xumura viidiyootitti ilaalaa itti fayyadamaa isin jedha. Keessattuu warra rifeensi keessa qarqarisaa caccabu akkasuma immoo yookaan lama ta'e margu akkasuma immoo warroota rifeensi keenya gabaabaadha jettaniif jechuudha. Akkasiin fayyaduu abdiin isinirraa qaba. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenyaa tuub nagaa keessanii nagaa godha galanni waaqayyoodha faatoo isinillee kan nagaa tan abdii guutuun qaba. Warroonni haaraa dhuftan anaa dhufsiniin jedheetiin hin jira. Warroonni jalqaba turtanis immoo baga nagaan eegdan isiniin jedha. Egaatii viidiyoon irra qabadhee dhufee waa'ee rifeensi keenya qarqarisaa kan caccabu akkasuma immoo tuyyuu rifeensa dheerachuu didee warroota jettaniidhaaf jechuudha. Egaatii hedduu isin fayyada jedheetiin abdadha. Haga xumura viidiyoo kiyyaatti akka hojjentu tan abdii isinirraa qaba. Warroonni sabiskiraayib godhan isiniin jedha. Egaatii gara viidiyoo keenyatti dabarreetiin jira. Isas maal fayyadamna kan jedhuuf kaarotii jechuudha. Kaarotii hundi keessanii yoo ni beektan jedhetanii yaada. Egaatii kaarotii ni faaqna jechuudha. Akkuma argitan kana yookiin immoo warri isatti faaqan hin qabne xixiqqeessanii muruu dandeessu jechuudha. Egaatii ani haala kanaan faaqee qopheessitanan jira. Isinis immoo wanta qabdanii yookiin maashiniidhaan yookiin immoo biillaadhaan kukkutuu dandeessu jechuudha. Egaatii haga sin ga'u suntu beeka waan ta'eef baay'ina rifeensa kan keessanii ani habbaa sadeen fayyadamee sun immoo sanaa ol fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaatii burcuqqoo qulqulluu biraddarsi qulqulluu erga qopheeffannee booda bishaan qulqulluu itti naqna jechuudha. Erga bishaan itti naqneetii booda kaarotii faaqnee lafa qabnu sana haala kanaan itti naqnaa jechuudha. Erga itti naqneetii booda abiddarra keenya maaliif akka nuuf bilchaatuuf jechuudha. Egaatii asirratti wanti isin jechuu barbaadu warroonni bilcheessanii fayyadamuu hin barbaanne akkuma amma faaqame kanatti faaqxanii zayitiidha walitti dabaltanii abiddarratti daqiiqaa 10 tursiistanii sanaan booda dibachuu dandeessu jechuudha. Warroonni immoo akka kireemitti fayyadamuu dandeessan haala kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaatii abiddarra keenya erga dafeetii booda haga inni nuuf bilchaatutti ni eegna jechuudha. Haala kana warraassaa haga nu bilchaatutti ni eegna. Erga inni bilchaatee booda irraa buusnee maashiniitti daakna jechuudha. Egaatii bilchaatee jira abidda dhaamsee irraa buusu fanan jechuudha. Egaatii isin ilaaluu dandeessu bishaan isaa ammoo hin gannaqxan jechuudha. Bishaan isaa hin gannaqxanii haala kanaan erga bilchaateetii booda abidda keenya irraa baafannee lafa keenya haala baay'eedhaan fayyadamuu dandeessan. Maashiniitti daaktanii bishaan isaa keessa cuufatanii rifeensa keessan dibachuu dandeessan. Akkasuma immoo zayitii wajjin abiddarratti danfisuu dandeessan. Haala isin mijateen fayyadamuu dandeessan har'aaf haala kanaan qopheessatan isinitti argisiisuudhaaf jechuudha. Isin immoo haala isin mijateen qopheeffachuu dandeessanii isin jechuu barbaade sanaan haala kana tokkicha qofaan hin hojjetamu. Egaatii abiddarraa baasnee erga qorreetii booda maashiniitti erga daakne kana fakkaata jechuudha. Maashiniin xiqqoo tabalashaa waan ta'eef sirriitti naaf hin daakne. Isin garuu kana caala daakuu qabdan jechuudha. Hanga sirriitti akka kireemii ta'utti daakuu qabdanii. Isa lammataa immoo daakuu boqqolloo yoo qabaatan daakuu boqqolloo maankaa tokkotti naqxanii waliin baxaxanii sana booda abiddarratti daqiiqaa 5 tursiistanii dibachuu dandeessan jechuudha. Ani garuu daakuu boqqolloo waan hin qabneef ittiin daballe jechuudha. Egaatii haala kanaa zayitiitti dabaltanii fayyadamuu dandeessan. Zayitii mataa rifeensa keessaniif dibattanii ani zayituun itti dabale jechuudha. Akkuma argitan maankaa tokko zayituun itti dabaleetiin hin jira. Isin zayitii rifeensa keessaniif fayyadamta zayitii kamiyyuu yaa ta'u itti dabaltanii wajjiniin dibachuu dandeessan jechuudha. Egaatii erga haala kanaa waliin dhoofneetii booda rifeensa keenya addaan qooduudhaan akka kireemititti dibanna jechuudha. Akkuma viidiyoo darbara isin agarsiisaa ture rifeensa keenya haala kamiin akka dibachuu qabaannu erga rifeensa keenya haala kireemitiin erga dibanneetii booda erga haala kireemitiin dibanneetii booda akkasitti beestaaliidhaan tursiisnee rifeensa keenya sa'a tokko booda yookiin immoo daqiiqaa 30 booda dhiqachuu dandeenya jechuudha. Egaatii
sirriitti mul'ata jedheetanii yaada. Rifeensa kan keenya haala kanaan kunuunfachuu hin dandeenya jechuudha. Ana dibachuudhaaf ara dibachuudhaaf miti isinumatti argisiisuudhaaf hin dhufee maaliif rifeensa kan koo guyyaa 2 duraan dhiqadhe waan ta'eef ara dhiqachuu hin barbaanne. Kanaaf isinitti argisiisummaaf hin hojjedhe jechuudha. Warroota rifeensi kan keessaan qarqarri isaa caccabee akkasuma immoo rifeensi lama ta'e jechuudha. Akkasuma rifeensi kan keessan kan isiniif dheerachuu didee itti fayyadamaa isiniin jedha. Hedduu nama fayyada. Akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Egaati baay'ee kan dasa nama jedhudha. Foolii tokko hin qabu, wanta tokko hin qabu jechuudha. Rifeensa keenya gaafa miiccachuudhaaf kaanu haala kanaan qopheeffannee rifeensa keenya dibachuu dandeenya jechuudha. Rifeensa qofallee osoo hin taane fuula kan keenyaaf illee hedduu nama fayyada jechuudha. Ana rifeensa dibachuu waan dandeenyeef har'a fuula kan koon dibadhe isin argisiise jechuudha. Egaati rifeensa duwwaadhaaf osoo hin taane fuula keenya illee dibachuu dandeenya jechuudha. Fuula kan keenya wantoota gurraacha yookiin immoo wantoota akka finniisaa hoggaan irratti bahee sana booda bakka finniisni irraa bade sun gurraacha'ee waan hafuuf haala sanii nurraa balleessuu danda'a jechuudha. Kaarotiin cuunfaa kaarotii akkasuma immoo kireemii kaarotii illee jira. Warroonni faarmaasii dhaabbatachuu barbaadan illee suura isaa profaayiliin ma viidiyoo kiyyaatiirraas iskiriinshaatii godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kamiin akka fayyadamnu isinii gala jedheetanii yaada. Egaati ani fuula kan koo dibachuufini rifeensa dibachuun har'a waan naaf hin mijanneef jechuudha. Rifeensa kan koo guyyaa torban keessatti yeroo 2 qofa miicca waan ta'eedhaaf ani guyyaa 2 dura miicce. Kanaafidha egaati isin akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Rifeensi kan keessanis akka seeraan kunuunfattan abdiin isinirraa qaba. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti waan hordoftanii guddaa galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan kan koo. Warroonni laayik hin godhin laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa isiniin jedha. Gaarummaa yaaduma ofumaaf waan ta'eedhaaf egaati viidiyoo biraa tan hanga walitti deemitti nagaatti na tura. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajan isiniin jedha obboleeyyan kan koo. Wanna isiniin gallee koomentii jala naaf kaa'aa isiniifan deebisa yookiin viidiyoon isiniif hojjedha jechuudha. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii.